like taasisuu komentii barreessuun dagatiin isiniin jedha kutaa lammaffaan itti fufa yeroo gaarii. Ashama arka fuunee hordoftoota lalistuutu nageenyi rabbii bakkaaf galma jirtanitti isiniif haa baay'atu maatiiwwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii anis nagaa kooti isinis nagaa guutuu akka qabdan rabbirraa abdiin qabaa nageenyi rabbii dabalee daddabalee bakkaaf galma jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha warri maatiin ta'uudhaan like taasisuu komentii barreessuun nafaana turtan hedduu galatooma ammallee nafaana bu'aan isiniin jedha warri haaraan immoo maatiin ta'a like taasisuun najajjabeessa komentii barreessuun illee yaada keessan naan ga'an isiniin jedha yaada keessan tu boruutu na tarkaanfachiisa waan ta'eef yaada keessan narraan qosatinaan ammallee afeerraa kooti kutaa lammaffaan itti fufa yeroo akkuma har'arra teenyee boruutti milkaa'uuf yookiinis immoo egeree keenya fooyyessuuf fedhii qabnu sana akkuma fedhanu gaafatu wantoonni biroollee jiraachuu danda'u jechuudha sanatti milkaa'uudhaaf jiruudha boru keenya milkeessuudhaaf egeree keenya fooyyessuudhaaf yeroo keenyatti fayyadamuu qabna humna keenyatti fayyadamuu qabna qabeenya keenyatti fayyadamuu qabna qabeenya yeroo jennu yeroo baay'ee maallaqa irratti yookiin waan akkasii irratti sammuun keenya dafee kan hiikalaatu sana qofaa miti qabeenya hedduu uumamaan qabnu jira hannuti hin beekin hannuti carraa of barbaadu hin argatiin boru keenya milkeessuudhaaf wantoonni itti fayyadamnu jiraachuu danda'u wantoota itti fayyadamnu muraasa keessaa akka kottaan akka ulaagaatti kan hin kaa'u nam tokko boruusaa yookiinis immoo egereesaa fooyyessuudhaaf yookiinis immoo egereesaa jijjiiruudhaaf har'arra dhaabbatee wantoonni inni fayyadamu jira jedhee yaada akka kootti jechuudha fakkeenyaaf sana keessaati nam tokko egereesaa yookaan boruusaa jijjiiruuf namni fedha qabu tokko akkuma fedha qabu tokko fedha sanatti ida'atee yeroo isaallee fayyadamuu qaba humna qabullee fayyadamuu qaba beekumsa qabullee fayyadamuu qaba qabeenya qabullee fayyadamuu qaba qabeenya yeroo jennu yeroo baay'ee dhifama qabeenya yeroo jennu yeroo hedduu sammuun keenya maallaqa irratti hiikalaata yeroo hedduu jechuudha qabeenya jechuun sana qofa miti nuti mataan keenya uumamaatiin rabbiin gaafa nu kalaqu yookiin nu uumu namni kamiyyuu dandeettii adda adda ta'e hin qaba dandeettii dhokataa ta'e hin qaba namni kamiyyuu dandeettii namni dhabe hin jiru taarii dandeettii ani qabu suni dhokataa ta'uu danda'a kanarraa ife ta'uu dhiisuu danda'a malee namni kamiyyuu dandeettii hin dhabu garuu hiree ittiin of barbaaduu dhabuu danda'a carraa barumsaatiin han of barbaaduu sanammoo namni hin argatiin hedduutu jira hedduu keenya jira jechuudha kanaafiyyuu namni kamiyyuu uumamaatiin dandeettii ta'e tokko qaba tarii dandeettiin sun irraa ifuu dhiisuu danda'a irraa mul'achuu dhiisuu danda'a malee namni kamiyyuu uumamaan rabbiin kan ittisaa sana of barbaadee argachuuf hiree dhabuu danda'a malee namni kamuu dandeettii dhokataa ta'e tokko qaba sunillee qabeenyaan jedhaan akka qabeenyaatti ilaala qabeenya yeroo jennu maallaquma qofaa miti beekumsi keenyan beekumsi uumamaan rabbi nu laatullee qabeenya rabbiin nutti arjoome kan nu keessa hin dhumnedha waan ta'eef sanallee namni tooftaallee fayyadamuu qaba akkuma jedhe qabeenya isaa beekumsa isaa tooftaa ofiillee yoo hin beekne isa tooftaa beekurraati yookiinis immoo waa tokko hojjechuuf mala fayyadamna yeroo hedduu jechuudha mala adda addaatti fayyadamne yoo karaan nuti deemnu sunillee nu milkaa'uu didee kaayyuu keenya akka jirutti taasisne karoora ittiin deemaa jirru sanaa fi kallattii itti deemaa jirru sana jijjiirre egeree keenya fooyyessuu yookiinis immoo egeree keenya milkeessuu dandeenya jechuudha akkasuma immoo kana qofaarii carraa barnootaa dhabuu nan danda'a nama baratee ta'uu dhiisuu nan danda'a garuu hireen qaba nama baratee irraa dhaggeeffadhee itti hojjechuuf jechuudha amaleeffannaa akkasii badaa hin godhanne nutu malee yoon tarii carraa dhabeeyyuu ani barachuudhaa fi ani nama barachuuf carraa dhabeeyyoon ta'eyyuu namoonni baratan yookiin immoo humni nama baratee hedduutu jira kan gatii malee si barsiisu kan gatii malee ogummaa si gonfachiisu hedduutu jira keessumaa immoo yeroo har'aa kana jechuudha yoo gurra keenya laannee yoo eeyyamamaa taanee kan dhaggeeffannu ta'e otoo gatii tokko hin kaffaliini ogummaa hedduu fi beekumsa hedduu karaatti gonfannu hedduutu jira mijatee jira yeroo har'aa kana jechuudha isa ani yoom barachuudhaaf hiree dhabeeyyuu kan hiree argatee barateeru jira
kan ogummaa isaa gonfateera jira nama sana jalallee deemee waan inni hojjetu waan inni gochaa jiru faana bu'ee itti fayyadamuu nan danda'a isanni barreeffamaan kaa'e sana hojii hiikee itti argisiisee itti fayyadamee itti bu'aa argachuu nan danda'a jechuudha humna nama barateetiin deeggarame wantan jalqabe sana galma ga'uu danda'a jechuudha ani hiree barumsaa dhabus hiree barnootaa dhabus hiree ogummaa sanaa dhabus kan ogummaa isaa gonfatee hiree sana argatee ogummaa isaa gonfatee hawaasa hedduu tajaajilaa jiru hedduutu jira waan ta'eef karaa viidiyoo adda addaatiin ta'uu danda'a barreeffama adda addaatiin ta'uu danda'a hiree akkasitti illee fayyadamnee carraa fuulduree keenya qajeelchuu dandeenya beekaa hedduutu jira tarii nuti gurra hin laannee fi qalbii hin laannee fi malee jechuudha beekaa hedduutu jira ogeessa hedduutu jira karaa barreeffamaatiin karaa viidiyoo adda addaatiin keessumaa yeroon har'aa kun immoo baay'ee tokko mijataadha isa kaleessa dhagaha guddanneerra jechuudha har'a baay'ee nam tokko barachuuf yoo itti milkaa'uu dhabeeyyuu humna nama baratee akkuma salphaatti argachuu danda'a yeroo har'aa kana jechuudha tarii karaa nama beektuurrallee yoo humna nama sooshaal miidiyaatiin yookiinis immoo barru adda addaatiin miidiyaa fayyadamte waa hedduu argachuu dandeessa waan si ijaaru jechuudha dubbistee ta'uu danda'a viidiyootiin ta'uu danda'a humna sanaan illee deeggaramtee booruu kee fooyyessuu yookiinis immoo carraa booruuf qabdu jijjiiruu ni dandeessa kaleessa fooyyessuu dadhabdusi ofii barumsa dhabdusi humna nama baratee yookiinis immoo namoota baratan jala deemtee waan isaan barreessan sana hojiitti jijjiirtee ogummaa qabduu fi yaada qabdu sanatti illee dabaltee hojiitiin agarsiistee illee itti milkaa'uu dandeessa kaleessa kee fooyyessuuf hiree dhabdusi booruu kee yookiin immoo eeyyeree kee jijjiiruudhaaf carraa guddaa qabda jechuudha ati barachuuf carraa dhabduyyuu ani barachuuf carraa dhabuyyuu humna nama barateetiin deeggaramuun ni dandeenya jechuudha anillee atillee humna nama baratee deeggaramuu ni dandeenya jechuudha kallattii adda addaatiin gurra kennine yeroo keenya kennine yoo fedha qabaanne warra ogummaa isaa gonfachuudhaaf carraa argatan jala deemne waan fayyadamnes akkasuma jechuudha fuuldura keenya yoo gaariif itti fayyadamne fooyyessinee waan gaariitiin dabarsuu dandeenya yookiin immoo faadhaa isiniin jedha bakka isin jirtanii nageenya rabbii daddabalee haa jiraatu laayikii taasisuu na jajjabeessaa koomentii barreessuu yaada keessan namni beekan qabu garuu amma beekurraa dubbata beekesaa ta'u otoo hin beekin wanti isin mufachiise yoo jiraate na of qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.